alamuu qaba. Obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabna. Kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru. Ammas namoota dabalata warra bifa koreen akka Ustaaz Ibsaallee yaada kana keessa jiran Naja enno Sayyaan keessa jira, Haydar Ustaaz Mubaarak inuma dhimma kana keessa galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa taa jedhee deeme. Kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhame obboleessi keenya yaalamuu qaba tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qaba. Galatuma koreen kunillee bifa kanaan gatamuu qabu Ustaaz ifama Haydaro amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate on fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoon qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoo isii madaahee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechoo dhiifama guddaa. Mareedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti kesana wakam jirtan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma Ustaaz Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fandiraazingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee namaa wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birree waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarraa deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma Ustaaz jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaakoof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eefiin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo sirraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa hojii walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kalee sana gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha mileena jaatu akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waan ta'eef Oromoo guutuu hirreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa ba'ee meeqa galee an sana takka iyyuu hin herregne
dhugaa sanatti fakkaachaan turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf ni ilaalu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokko illee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kana fi hawaasinatti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudha waan godhamee fi ammalirra deebi'ee si'a arfafamu shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kana fi wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eef jazaakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmina godhaa. Yoon waan gorsatan jiraate illee na isinan dhaggeeffadha. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture. Koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Talaa fi Ustaaza wayii ture. Koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku. Gaafa naa bilbilamaa turellee Ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achi anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas kun isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu an amma sa'aatii kanatti waan hanguchaa jiru illee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kan akkasiin na hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدي قريتو تندمني أصلي وهي سخاني كيسول على سامو وهي مجيو ربي أنا جالتها لا إثنا ما قلنا كم هو خلاص بقى ديسا كيسان نما جال كيسان كيسان نما وريكومنتي سوتا جدا كيسان التناسو أستاذ طالب أصلي وانا دبس مي سينيور كوان دبتا نامني دبي كان جدو أبتا توري أنا توري أما أنا دبس دكتور ilmi namaa bututee madaa konaan Ustaz Talib dubbadhaan viidiyoo kanadha. Inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Waa takka dhiifne Ustaz Talibutti deemaa viidiyoo baratan. Amma Dr. Asim waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe mucattii tanaan. Ani dubbii seerumatu qabee fi malee ani barbaadu ana takka rabbi natti fide bilisa baatuu barbaadamaan naan jedhe tanas qalbiitti qabadhame hagana jedhee tuunis noo bira bultechoo fi haasaba keessanitti ce'a. Amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan Barakallahu fiikum. daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne. Anammoo yeroo warri biraa warra isin yirgura mara kiyyeen beeka. Wallahi osoo isin ta'uu baatte yoo xiqqeeshuma isii adda goreen fudhaan sila. Isini fuula keessan fudhan. Amma waan gootani waan naa gootan. Abdileen obboleessa kiyya. Obboleessa narra xiqqaati. Anjaarsa waggaa 45 dulla jaan. Mucaa heeruma fuudha ga'eef intala heeruma geette qabaan. Isinii galeemi. Waamaluma washakannu barandatti gizee warra jalaa bayeetti hin bareetti waggaa dabishan jiraa fi adaba dhabee akka rigodha malee jaarsa mataa arriitti hiriyyaa abiyyi fa'a warra biyya amman karaa dhugan. Jaarsaa umrii 45ti waan naa gootanii abdilleen ilma keessanii mucattiin sunillee ilmooteessanii haadha abbaan jaraa rakkataadha kun asii achi baadiyyaa wallaggaa kana jiranii. Natti booyaa jiran. Anamma kaayyoon kiyya duraa sagaleen isaa awwaalamee tiriin mucaan kun jala da'oo godhatee miskiina miidhaa jira waan jedhuun karaa birrii kanaan dafee namni sansitiif jira. Aduun amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beektanii. Awwanni karaa baankisteetimantii kanaan dhufeen asiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi. Amma waan gootan amantiin teennallee dhiifama qabdi. Jarri kun haadhaaf haadha manaatiif abbaa manaati. Isallee yaalaa jirra. Obboleetti muslimaati. Obboleessa muslimaati. Isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gizee natti himan jechuudha.
waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha nuu baata isillee hin gargaaranna duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii isillee hin gargaaranna isallee hin gargaaranna dubbii guddatte farotti fe'anii ija keessa irraa na folcha haasaa isinitti hin guddisu ustaas. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lamaffaadha wanni waan kun itti sirraa'uu danda'u koreen ustaas Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jira waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaa'ameet obboleessa keenya gara qulqulluutiin kasoban qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree kana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoon hin jiru dhimmi koree kanallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamte falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuu sirriidha jettanii yaaddanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza. Ittiin dheeressin dhiifamallee naa godha ustaaza. Walirra deebistanii. Akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira. Nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namufattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraanullee fuuluma keessan argine dhiifne jechuu barbaada.